qabateefi isaan dhaadadhu nambar lufuu wataaneen hirkadhu na jiraachiftu na ajjeeftullee na kabajjitu na salphiftulle firri koosimaa katti dhaadadhu waa tokkoon beekaasi waameen salphadhu 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 gooftaa kiyyaa. Qabateefi isaan dhaadadhu nambar lufuu wataaneen hirkadhu na jiraachiftu na ajjeeftullee na kabajjitu na salphiftulle firri koosimaa katti dhaadadhu waa tokkoon beekaasi waameen salphadhu 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 gooftaa kiyyaa. Wanti himanii waaduma diina safanni sumurteesse gooftaa situu yaada isaa jeesse abdii dhumee haraawwamsita maalalee nama kee gargaarta biraa qabateefi isaan dhaadadhu nambar lufuu wataaneen hirkadhu na jiraachiftu na ajjeeftullee na kabajjitu na salphiftulle firri koosimaa katti dhaadadhu waa tokkoon beekaasi waameen salphadhu 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 gooftaa kiyyaa. Koya boti sebera sena ko Yesus na tolchi reko marana kajelchi rakabateefi isaan dhaadadhu nambar lufuu wataaneen hirkadhu na jiraachiftu na ajjeeftullee na kabajjitu na salphiftulle firri koosimaa katti dhaadadhu waa tokkoon beekaasi waameen salphadhu 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 gooftaa kiyyaa. Yaboki yamara siddise obsana guddisi Yesuuse waada baay'ee ana galteetta hanga ana guutuuf sanunda mataa koo si jala salphise deebii sirraa eeggadha
deebi isaaniif naadadhu nambar lufuu wajjaniin ergadhu na jiraachiftu na ajjeeftullee na kabajjitu na salphiftulle firri koosimaa katti naadadhu waa tokkoon beekaa si waameen salphadhu waa tokkoon beekaa si waameen salphadhu waa tokkoon beekaa si waameen salphadhu waa tokkoon beekaa si waameen salphadhu